Jaappaanitti manni nyaataa dhangaaf dhugaatii kaballaa waliin maamiltootaaf dhiyeessu ijaa fi gurra uummata addunyaa qabachiiseera. Raajii Dhaabboo taateen warra Baargamaa irraas qaaritu tuni sila kaballaan mallaa nama oo'isuun maal jedhamamee dhiiroo. Manni nyaataa kun Jaappaan magaalaa Naagoyaa jedhamtu keessatti argama. Gosoota nyaataa saffisaan bilchaachuu danda'an maamiltoota dhandhamsiisa. Maamilli hedduunis mana nyaataa kana filatu. Maal kana qofa maamilli manichaa nyaata dhandhamuun cinatti kaballas walumaan dhandhamaa. Manichi jalqaba irratti dubartii takkaan tajaajila nyaataa fi kaballaa kennuu kan jalqabe yoo ta'u, maamilli heddummachuun ammoo dubartoota kaballaan nama haleeluu danda'an dabalataan akka qopheessu godheera. Namni nyaataa fi dhugaatii dura kabalamuu barbaades dubartii kabaltu filatee kabalamee yoo dhukkubes suutuma mallaa isaa irra harka oofaa waan ajajate fayyadama. Kan nama raaju ammoo maamiltoonni mana nyaata kanaa kabalamuun homaa ittiin fakkaatu. Kaballaan nyaata waliin isaaniif dhiyaatu isaan dhukkubsuun hafuuti dhiphina keessaa akka isaan baase dubbatu. Sanuu tolaan kabalamu isinitti hin fakkaatin. Maallaqa ofii dhangalaasee kaballaan mallaan isaa oo'ifama abboo magan. Akka gabaasa South China Morningitti yeroo tokko kabalamuuf maallaqa Jaappaan yeenii 100 barbaachisa. Dubartii nama kabaltu filatanii hanga boqoon diimatutti kabalamuuf ammoo yeenii 500 nama kafalchiisa. Namoonni nyaataa fi kaballaas argatan aaranii hin lolani. Inumaa yoo keessi isaanii gammaduu fi dubartoota isaan kabalan galateeffatan argeera jechuun miidiyaan kun gabaaseera. Manni nyaataa fi kaballaa kun erga tajaajila kanaan addunyaa irratti gurra horateen booda maamiltoota kiyya kaballaan gurraa fi mallaa isaanii oo'isuun nagaheera jechuun toora miidiyaa hawaasaa duraanii Twitter amma immoo X jedhamu irratti maxxanseera. Manni nyaataa kun kana haa jedhuuyyuu malee ammaayyuu maamiltoonni manicha dhiphisaa jiru jedha gabaasni. Faallaa kanaan akka odeeffannoon tokko jedhutti warreen kabalaman keessaa kanneen miirri dhukkubbiitti dhagame manicha komataniiru jedhamus abbaan qabeenyaa manichaa dhimmi kun soba jechuun deebii kennuu irraa of qusateera jedhame South China Morning fi NDTV irraa odeeffanne.